نجا والله سميتي الحمد لله كمي. الحمد لله رب العالمين فيانا. والله نجا الحمد لله فيما كم إرجع مازري ولا رجيتي بناش تباي دس جد ما شاء الله. حانتي فردتشا تنندي ملا جاكيتي كان غافن بيتو نتبلد اما يونن غرقيلا والله نقبي. الريفة صادمتي ما شاء الله مشوتي دابر والله ساعة مشو عملي سميتي إن شاء الله ربي ستاتلشم ورفي الدنا ما قمتشو سيقلي ولا في اللي يوتي قمتشو سانو جنين تولا ويسانو يجرات النوغوتو دا يسانو يجرات نوتيرو دا آتي obsuun kee goobazidha maashaallah kun immoo himaan irraa baga rabbi jajjabina si galee baga si gammachiise rabbiin alhamdulillah suma alhamdulillah rabbil alamin ma sitafakkat khanatiya addunyaa kanarraa yoo jiraattu waa baay'ee jira barnoota mana barumsaatti hin arganne addunyaan tun si barsiise garee darammoo islaamummaan gadi si qabdi si garee akka obsitu akka sabariitti gootu si dhaamti na nuti ummanni islaamaa alhamdulillahi rabbil alamin jalqaba irratti summa ummi haadha keetii si galee awwala irratti jechuudha abbaan isaa arfaffaadha islaamummaan haadha abbaa keenya akka kabajnu nama akka jaalannu akhlaaqa gaarii akka godhannu nu garsiisti si galee yaa ta'utiin malee sodaa ilma namaa caalaa sodaa rabbii qabaachuutu irra caalaadha. Fakkeenya namoota baay'ee gaafa argitu parsantii 100 keessaa hanga parsantii 10 ijoolleen biyya ni galanii gaafa biyya galan hijaaba ofirraa fuudhu kaafira fakkaatanii jiraatanii si galee fakkaattee jiraachurra taatee argamuutu caala. Lammaffaarratti dammoo islaamuma ta'ee fakkeenya miidiyaa kanarratti gaafa argitu islaamuma ta'ee manaafiqaa jira lafarrallee akkuma san nama tokko fakkeenya nama ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam arrabsu yookaan xiqqeessoo amantaa islaamaa kana nuuf diina kenna malee wadaaja kenna miti namoota akkasii nama meeqatu geemii waliin taphataa jira qumaarii ittiin taphataa jira itti sadaqataa jira illaa nama diinii islaamatiif diina ta'e nuufillee diinadha si galee nama islaamummaa kana yoo jaalachuu baatillee kabaje nuti itti hin buune eenyuma sin tuqu diiniin kennas kana nu barsiisti lafarrattis moo jiraatanii islaama ta'e munaafiqa hedduu jira jireenya ofii dhiisanii ka jiruu namaa namaaf jiraachuuf yaadan kan nama zolloman kan nama xiqqeessan maqaa islaamaa kan salaatu si galee garuu namni sun addunyaa kanarratti yoo irraa gaafatamu yoo baate guyyaa qiyaamaa rabbiin irraa gaafata namni diin islaamatiif diina nuufillee diina kennadha namni islaamummaa tana akkasumas dammoo namni ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam tuq nama ergamaa rabbii tuq nama ergamaa rabbii arrabsu si galee namni wadaaja godhate namni sunu sanjalaa waan gal hin qabu si galee inna maasti fakkaate tokkuma dhaje kaafira osoo hin beekne kufurummaa keessa jiraatu wayya munaafiqa islaamarra si galee namni kun tarii islaamummaatti namni akka hin seennes ni godha islaamummaa keessas nama ni baasa ummanni kaafiraa kun tarii hin beekneen nama gabbaraa jiru wallaalummaadhaan nama gabbaraa jiru baranne addaan hin baafan kun immoo jarre osoo beekanu qumaariidhaaf faarsee buraa garaa bulaa kanarraa malee warra boruu kan hin yaannenna abadana namumti jechuudha mana tokko banamee gaafa islaamummaa xiqqeessan namumti isaan jala taa'ee dhaggeeffateeyyuu nama arrabsi isaan jala waan galani miti amma fakkeenyaani yoo nan galee gastii uummata islaamarra nin gala isayyuu bakka adaba qabu bakka seera qabu nin gala lafarrattis yoo nan argame bakka adaba qabu bakka seera qabu bakka naaf malu bakka kabaja amantaatiyaaf malu bakka kabaja dubartiitiyaa dubartummaa kan kootiif malu bakka kabaja haadhaaf abbaa kiyyaaf ganda kiyyaaf maluun dhaabbadha malee bakka naaf hin malleen dhaabbadhu si galee namni taa'ee mana tokko gaafa banateetiin amantaa islaamaa arrabse namni sunillee yookaan olaabaa illee gastiillee taa'ee yoo deebiin deebisneef cal jedhee ka dhaggeeffatus ka jala taa'ee dhaggeeffatus ka arrabses namni sun hunduu tokkumaadha si galee yoo hin dandeenye jalaa galuu yoo danda'an ta'e dammoo bakka seera qabeessan cicciriin kara seera qabeessan deemamu malee arrabaan hin deemamu nutilleen ummanni musliimaa amantaa jaraan tuqu hin arrabsinus hin xiqqeessinus miknaatum namni yoo fedhe mukatti amanee
dhagaatti amanee mukatti dhabamuun keessa amanuun keessan mukaaf sagaduun kan keessan dogongora jennee ni dubban. Amma fakkeenya faamilii keessa haa ta'u hiriyoota kiyya keessa namni masqala hidhatu ni jira. Masqalii sanaan irraan kutu si galee yooti rabbiin qajeelcha ofii isaaniitti ofirraa kutani malee. Maaliif yooti qajeelummaan keessa isaanii jiraatan malee garuu amantaa isaanii hin kabajaa. Garuu waan isaan itti amanaa jiran sunoo dogongora ta'uu isaatti hima. Si galee wanti isaan itti aman sun wanti isin amantan dogongora. Waan akkana akkana amma fakkeenya summee miciyyoon takka baqalaa sanatillee ni beektaa ishiin islaama hayyuu jedhamti. Ishiin islaama bar masqalii fiddeetti keechan hin beeka sana ajandaa dafe. Kana gochuun ishii bar akka waan wanti sun gaarii ta'e siigalee waaqayyoon akka waan mukarra jiru baqa wanti kun sirriidha akka waan ishiin jettee fakkaata. Kana fakkaatanii buluurra birrii takka yoo qabaatanii haqaan wallahi rabbiin jireenya isaanii keessa barakaa isaanii godha. Waan hin taane irratti wal gargaarurra isaan karaa kanaan gabii arganna kabagaraa kanaan maallaqa arganna jedhee garuu kasaaraa guddaa wanta akkanaan jiru wantan akka fakkeessanii bulu. Kanaaf wallahi rabbiin amma mee fakkeenya uummata paartii siyaasaa kana hordofan keessa uummata siyaasa hordofan fakkeenya fudhadhu. Uummanni siyaasa hordofan kiristaanas islaamas farkatti qabachuudhaaf gaafa uummata musliimatiin inni gee baga geessan jechaa gaafa ka kiristaanatiin ayyaanni isaanii gee baga geessan jechaa bar fakkeenya siqilatii Yesuus irratti baga fannifamuu gooftaa Yesuus goofti godhatu jira. Yaa ta'u malee waan sun immoo hayyamamaa miti. Garuu immoo isaan maalidha hawaasa of harkatti qabachuudha. Amma fakkeenya nama kiristaana tokkochi yoon dalagaa dalagu amantaa kiyya kabajanii amantaa isaanii kabajanii yoo wal barsiisuu ta'e karaa seera qabeessa wal barsiisnee waliin jiraanna malee fannoo bitee kennuufi jechuun itti amani waan kun si baasaa jechuudha. Kaafera gargaaruu immoo islaamummaarraa nama baasa. Wantoota islaamummaarraa nama baasu keessaa tokko maalidha? Kaafera kudhanidha isaan. Kudhan keessaa dammoo rabbiin biratti waa sharrakuu rabbiin biratti waa qabachuun islaamummaarraa si baasa. Kaafera kufurummaa irratti gargaaruun islaamummaarraa si baasa si galee wantoota islaamummaarraa namoota baasudha. Garuu hin beekane kaa. Innaa rakkoodha. Ilaalcha namoota tokko biratti immoo kan beektan islaamuma biratti ilaalcha nani uummata kanarraa hubadhe hundarra osoo hin taane namoonni tokko beekumsa dhabuurra ka'ee namni kiristaanaa tokko gaafa kiristaanummaa keessa jiru baalaguma wayiitti fakkaata si galee uummanni kiristaanaa maatiin kiristaanaa aadaaf safuu Oromoo irratti nu guddisan kan akka ijoollee kiristaanaa cawaan hin jirtu dhugaa dubbachuuf islaamummaa dhaban malee ijoolleen kiristaanaa baay'een isaanii adabatu. Wallahi haqa dubbachuu gaafa ta'e haqa isaanis obsuun faayidaan qabu. Waan isaan itti aman dogongoras haa ta'uu malee islaamummaas haa dhabanii malee ijoolleen kiristaanaa adaba qabu. Seera qabu. Islaama badaadha jechuu koo miti tokko guddatani. Mee miidiyaa kanarratti ijoolleen kiristaanaa ajandaa waa tokkoon fidduu bar. Ijoolleen kiristaanaa qeesii arrabsaa hin jirtu. Mee ijoollee kiristaanaa qeesii arrabsitu argite? Kasheekii arrabsitu argite ijoollee kiristaanaa. Hin arrabsan isaan. Kadadhabne eenyudha? Ijoollee keenya dadhabne. Rabbiin isaan haa qajeelchu. Addunyaan tun waama xiqqoodha. Guddaa xiqqaa kennaa. Wallahi. Angabdas jedhanii bee maazarii wajjin arguuf akkam gammadde billaa. Wallahi na an gammachuu keessa kiyya. Waan jedhee himadhu hin qabu bakka. እናት ነች ያለም ብርሃን ነች እኮ እናት ማለት ጅራቹን ከ ከንስ ጅራቹ ማቲኬ ሃዳ ፈባ ቀባቹን ዋሁን ደጫላ ሲገሌ አንፈከኛ አዱኛ ከነረቲ አባን ፈደ ሲጅቡ ደንዳ ወሶሉ ከን ቀባኔ ሶጀን ቀባኔ ከኖር ሲቀብ ሃዳ ፈባ ኸት ሲገሌ ከነከ ማቲኬ ቲንጆ ወጋለው ከሲ ወላ Na hedduun gammadee isiniinis yaa ga'u rabbi walitti sinaa qabu si galee. Amiin wallahi amiin Allahumma amiin. As ga'uun keenya chaalenjii hedduu qaba. Jireenya keessatti chaalenjii waggaa lama dabarsine anis ni beeku atis ni beekta. Addunyaan chaalenjii hedduu qabdi.
tarii maatii keetiin addaan si akkas baasuu wallaahi. kan haawaa dilaa bakka hawaama baay'eetu haasa'ama si galee akka daranni uummanni keenya baay'inaan amma maatii kee irraa si fageessu malee sitti itti si dhiyeessuudhaaf hin xaaran si galee baay'inni namaa jechuudha. Gara itti gaafa obsitee rabbiin dhumarra numa si milkeessa. Yoo ati akka qabaatte yoo hin Garuu milkoofne waan asiin jedhu maatiin ofii dhugaa dubbachuuf dhiiga ofii jechuu hin danda'ama jechuun lafee ofii bakka jiraachuu keetiif abdiidha. Maatiin ofii jechuun qoosaa miti. Akkamittiin chaalenjoota san keessa darbe jettee yaaddaati? Jabummaa kooti immoo jabummaa rabbiin koo naa kenne immoo obsa kooti immoo maalumata akkanatti akka jabaattee harkan kennina si godhe meessa keessa? akkam beektaa tokkoffaa irratti alhamdulillahi rabbil alamin ani waan hundaa rabbi wajjin dabarsee kenna si galee inna rabbitu sadarkaa kanaan nagee maal kan obsasiif kennu rabbidha si galee ati fi keeti inna alhamdulillahi rabbil alamin rabbi hayyaadha wallahi Rabbiin baga obsa sii kenne baga mootee kunu challenge guddaadha mo'aa guddaadha mo'amtee baga Iddoo san argatte keessatti beektaa alhamdulillah. kenna amma fakkeenyaan akka kiyyatti gaafan fudhadhu Sumayyaan fakkeenya islaama taateertimi erga Sumayyaan islaama taate fakkeenya alhamdulillah raahaa qalbii argadde miire takka tureemoo abbaa manaa gaarii argadde fakkeenya namoonni gizee ammaa diin islaamaatti si waamuu miti diin islaama irraa si fageechuuf xaara si galee Asii wallahi. garuu immoo rabbiin umrii naaf haa dheeressu jaarsa kiyya taa'ii barumsa kee bichaa baradhu Mashallah. bas akka daa'imaatti na teechisee anaan na barsiisa akka kinu warri jalqaba kutaa takka irraa nu seensisanii barumsa nu barsiisan san akkasitti na barsiisa si galee Mashallah. isaatii na barsiisaa Is badhaasa mana rabbiiti barra. irratti na barsiisaa si galee bakka achuun kun immoo kennaadha obsa san keessa sadarkaa san geemma sadarkaa kana gee alhamdulillah habaruus moo rabbitu beeka si galee innaa waan hunduu kennaadhuma rabbiiti osoo abbaan manaa kiyya na tumeeyyuu warra kiyyatti ni madhu maaliif ani ni manni beektaa islaamummaa barsiise waan ta'eef ini madhu Kan inni na miidhagina kan inni naa godhetu caalaa jedhi kam. Akkasii wallahi abbaan manaa dubartiidhaaf satiriidha. Abbaan manaa kabaja. Who are going to be
tina uume maaliif na jiraachisaa jira ani dubartiidha silaa inni nuffachuu qabu sureen uffachaa ture inni sattarachuu qabu qullaan deemaa ture isa dubartiin dubbachuu hin qabne dubbachaa ture siigalee kana hunda rabbiin inni na sattare alhamdulillah rabbil alamin rahmata saatiin waan hunda san keechaa nu baase waan hunda san keechaa nu baase nu amma biyya ambaatti maallaqa qofa qabeenya qofa miti kan horre shufi qajeelummaa isaa horre kabajummaa isaa horre sattaramuu isaa horre alhamdulillah rabbil alamin rabbiin nama jaalatu qofaaf islaamummaa kan kennu isa immoo yoo ati qalbii mi'aa wayyoo qabaatte qalbii laafummaa wayyoo qabaatte yoo ati dhaggeeffatte rabbiin maaliif na uume rabbiin na uume ka'ee isa harkaan ilmi namaa uume inni gabbara yoo ati jettee yoo akkasitti yaaddu taate rabbi si qajeelchu maleeqatuma jedhee isa ati muka kana qabattee waggaa 22 morma irratti baadheen muka san waggaa 22 muka sana ofirraa baasee mee maalla godhe ittuu buskuutiin fakkaadheerraan muka san ofirraa baasee alhamdulillah rabbil alamin muka san bar na eegan jedha bar eessatti na eega isarraa natti samunni sun gatee mee maalla godhe siigalee tolli islaamummaa keessatti ijoollee namatti hin bilbilinaa yoo namni laayivii irra jiru namarra hin bilbilinaa nam warri nagasheettan isin gashuu hin danda'u haa mana kiyya banee walitti erganne malee gastii kiyyarra hin jirtu isheen kanaaf isin gashuu hin danda'u bara tomee deebi'ee bilbila kiyya narratti zaani magriba allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أيانا السلام جرى أما إن زان جرى كنا بالبلك يتزان كنا في أكاسي سنجد أسومي سيغالي أما أني يروبا يارجتي إرغان إسلام ما فرد إرغان بلتي غورد ميديا نيسي Nami jechuun dhabee miti bar laayivii seenuun ilma argachuu miidiyaa nama dhiisisa jechuu miti bultii godhachuu miidiyaa nama dhiisisa jechuu miti ofillaali bakka dubartummaa kiyya nu keessatti fargee islaamummaa keessatti kabaja kiyya adaba kiyya inni dura waan arge dubbadhu inni bakka akka dhiiratti bakka dhiiraa dhaabbadhee haasa'u sanan keessatti of arge siigalee mi dubartiin bakka kana dhaabbachuu hin qabdu waan argitetti dubbachuu hin qabdu waan siyaasaa keessa dubbachuu hin qabdu dubartiin Sigaleme kana hunda nargadhe irra waan hunda san keessaa na dhorke islaamummaan adaba na ture akkanuuf kabajee namallee kabajee iddoon na abbadurree kana kabajee bar islaamummaan kana jechuun kiyyamoo afaan qofaanii miti diini barachuu dirqama qara'uun dirqan arkana imaan arkana islaamaa barachuun islaamummaan maayinni islaamni silumayyuu maayinni barachuudha yoo isa baratti kana tasgabbii argattu kan nagaa argattu Sigalee amma fakkeenya ijoolleen baay'inaan ijoolleen sallamanii anuma wajjin iyyuu hin barannu. Ijaa'uma qofa godhannee nashidaa godhaa gubbichaa godhanne. Xiqqoo yoo turanii yoo mudannoo wayii mudate ni kafaran. Inni kun faayidaa tokkollee miti sillee si miidha lubbuu keetirree miidha. Waa tokko faayidaa hin qabu. Islaamummaan maali jedhi deemii baradhu. Waa biraarree dhiisi dhaggeeffachuun bu'aa tokko bar. Qara'uu waa tokko bar. Dubbisu waa tokko bar isa kanarraa hunda ala taatanii gaafa guyyaa lama sallamtanii torbee tokko bari sheexanatu hammaama nama hojjisee na jedhan shintibeetii nama hojjisee na jedhanii jedhu Allahumma a'udhu bika min kubuzi wal kabaiz sheexana kormaa fi dhalarra natis jedhe yoo seente amma kristaanummaa keessatti shintibeetii seenuudhaan maal jettanii seentu duusin jedhan hin beektan islaamummaa seera kana hunda qaba warroonni amananii deebi'anii kafaran akkana jedhu deengada laayivii isaan irraa ni argasi galee natti dhufa waraabamee nama isaan godheetu naggeeffadhu tartiibuma ittiin niqattanirree hin qabdan jecha qaraatanii yookaan dubbistanii seentanirree hin qabdanii bar gaafa immoo na'amaa tola isinitti tolee islaamummaa kana xiqqoo baratanii deemtani sheexanni bari akka islaamatti Allahumma a'udhu bika min kubuzi wal kabaiz jedhi namaan jedhu bar islaamonni jedha bar hin qaanfatu kosiin kun kosii kee dhiqachuudhaaf yoo rabbi irratti sheexanarraa magarfattee too seente maarra koo qabare in arganne ka hin taadalle kaasen isin waa argachuu dhuftan argachuu suni tole rabbi sittoonu malee waa tokko islaamummaa keessaa wanta argattu hin jiru yoo argattu laa ilaaha illallah muhammad rasulullah haqaan gabbarame rabbi tokko ergamaa rabbi
ta'uusaan hin fudhadha jettee yoo dhufte malee argatta malee qabeenyi ati argattu hin jiru. Yoo ati rakkatte bakka bulu dhabde namni kamiyyuu akka miskiina gargaaru rabbiin wal gargaaraa jedhe kaafiras ta'e islaama hosi gargaare malee islaamni bakka birrii cinqecee sii kennu hin jiru. Hojjetatteetu yaa rabbii koo barakaa keessa naa godhi hojii kanarra na tursiisi yoo jette malee hojjetattee malee wanti gadi bu'u tokkollee hin jiru. Kanaaf warroonni torbee tokkoof amantanii faayidaa barbaacha dhuftanii faayidaan tokkollee hin jiru. Yoo barbaaddu amanii yoo feetes kafarii kana kan jedhe quraana keenya bar. Tani galeemi amannaan seeran amantanii irra gad dhaabbatanii honneedha. Islaamummaan kan barbaadu onnee qulqulluudha. Onnee qulqulluu qof wallahi rabbiin kiyya na hin gatu. Eessayyuu yoon ta'e ani kana mana isa qofatti yoo jette wallahi bahara kam keessa abidda kam keessaa si baasa kana na amani. Isaan alatti garuu faayidaa barbaacha dhuftee bar Allahumma na hin goone Allahn akkana jedhu. Bar ati waan meeqan ol dhabde wallahi azim. Waan meeqan ol dhabde warri amantanii kafartan. Keessattuu immoo amantanii deemaa qaraa wanta sirratti jechanii mana kaafiraa seentanii ani bar muuziqaa on barbaade na sirba yoo barbaade immoo inni kun mirga keeti namni dura saman isiin jedhe hin jiru. Deemii baradhu jalqaba. Namni tokko yoo barate waa xiqqoo yoo as keessaa qabaate kan dubbachuu danda'u yoo hin baranne yoo fakkeenya alif baa taa yoo hin jenne kana eessaa dhufe alif baa taa jedhame namni tokko mee xiqquma aataatu quraanuma mee suuruma sadii afur qaraa isa mee tasfiira isaa dhagaa qul huwa allahu ahad kan jedhu mee qaraa inni maal jechuudha mee hiika isaa baraa jalqaba. Sinigalee guyyaa lamaaf torbee tokko qaxaroo qabatanii amantanii kaatanii deemtanii kafartanii islaamummaan akkana bar maaloodha jettanii inni kun isin nawwaa ta'u sumee yaada yoo qabatte sirratti kenne inshallah itti fufna warabbeedha. Dhugaadha. Summaa manuu summa kafaruu rabbiin nurra haa qabu qajeelummaa kana maaf kennu rabbumadha rabbiin irratti gadisnaa dhaabu islaamummaan tunu jalqabu wanti isheen irratti hundooftu beektanii. Sharti la ilaha illallah awwal shii ilmi qabaachuu beekuu namni tokko salaatuudhaaf waan jedhee salaatuu fi waan salaatuuf san beekuu qaba. Tigalee waan jedhee gabbaruu fi akkaataa itti gabbaru beekuu qaba. Yoo hin beekne isaaf biraasha. Kanaaf barumsi hundee waa hundaati. Simmiidhu si fayyada malee. Uummanni kiristaanas fakkeenya islaamummaa arrabsu osoo hin taane qoraadhu. Amma fakkeenyaan si haasa ammana kiyya as akkuma argaa jirtu kana karanaan quraana jira. Quraana afaan arabiffaati si galee. Asiin dammoo quraana afaan oromiffaati kuni innaa kun immoo kitaabota garaagaraati si galee. Kun immoo macaafa si galee. Kanan itti amanu quraana rabbiitti amana si galee. Garuu maaliif macaafa bira teechisee qabadhee jira macaafa kana irraa dubbisuu fi irraa barsiisuufan waan lubbuutiyyaaf nafsiyaatiyyaaf na baasaa na fayyadaa jedheen ani qabadhee jiru moo alhamdulillahi rabbil alamin kennaan rabbiin ummata islaamatiif kenne quraana rabbiiti waa dubbisuun simmiidhu ani macaafatti amanu garuu macaafa nan dubbisa maafan itti dubbisa beektaa nan barsiisa irraa eegalee maaliif namni irraa dubbistee barsiiste hin jedhu osootiin macaafa kana dubbisuu baadhee dandeettii ittiin barsiisuu hin qabu. Namni waa gaafii yoo na gaafate bakka banee waa itti kennuuf hin qabu. Kanaaf jecha waa dubbisuun quraana fakkeenya tasfiirri afaan oromoo kana ni yaadatta yoo ta'e macaafa kana osoo kiristaanummaa keessa jiru Ustaad Ahmad Hussein tunaaf kenne kitaaba kana. Si galee? Gaafa inni naa kennu immoo bataskaana hin galaa bataskaanni sun Dubaay Mikaa'ela ture. Macaafa qulqulluun boorsaa keessaa qaba bataskaana hin galaa. Macaafa quraana kana beektaa yeroo hundaa orderiin godhadhanan xalaadha. Baata garuu yeroo san sume akkamitti irraa fuutee quraana kana jechuun mataa jabaata jibbummaa baay'ee islaamummaaf qabda akkamitti irraa fuutee isaan gaaffinatti teessin gaafanneen hin dagadde. Akkam beektaa akkaataan ani irraa fuudhee quraana afaan oromoo kanaa nan xalabadha beektaa order jechuudha. Yoo ana ta'uu sagaleen na baran order san naaf hin fidan. Gizee hundaa jechuudha. Yoo lamaa sadii irra xalabadheen na didan. Tasfiiraan dubbisa ture quraana asirraa bilbila irraan dubbisa san dura jechuudha. Bas quraanuma irraa dubbisuu wannan fedheef silkiin sirrii miti waan jedhaniif jecha baay'inaan silkiin dogongora fida. Na didanii naannin isaamillee akkana dubbisuun barbaadan jedheen.
dubbisuu barbaada jechuun immoo an ummata islaamaa sananii dogongora irraa isaan kiristaanummaatti waamadha malee quraana dubbisee amanaaf miti. Si jedhe kaza hayyi kana afaan oromiffaa na bira ni jira naan jedhe. Garuu immoo dubbistee yoo irraa fayyadamte qofa amma shakkiraadha. Quraana kana ni tarsaastee shakki. Ani waa tokko wanti amma Abu Dhabiin dalagaa yeroo san bakkee dalagaa kiyyaa Abu Dhabiidha. Abu Dhabiidhaan Dubaayin Mikaayila dhaqee bakka iskaana qiddaasee minaamina xumurree sooma ture. Sooma hin beekan gannaa yaa ta'u hin beeku sooma ture sa'aatiin suni bakka iskaana bahee taaksii kinoo qoxaarii kana jira miire Dubaay keessa ni beekan ijoolleen Dubaay. Kanaatti na dheegeeni taaksii san dhaabee hayyaas kennee jedheen. Amma macaafa qulqulluu boorsatti qabadhee jira. Sigalee quraana kana natti kennu. Gaafa quraana kana natti kennuudha. Kana imimmaan saasirra gadi yaasee amaanaa naan jedhe laa. Quraana kana addunyaa irratti sii kenne. Guyyaa qiyaaman si gaafadhaa naan. Namni biraas hin kennu Ahmad galalaafessaaf dubartiidhaaf waan galalaafummaa qabuuf malee namni biraa baay'izawee jabummaa keessaniif jibbaati islaamummaaf qabdu sani namni biraas hin kennu namantaa gan. Inni wanatti kennu ila quraana kana naan jedhe akkanumatti qabeelaa. Boohan na kennee bar shakkee keessa isaatitti garuu yoo dubbise ni fayyada jedheetuma kaasee garee inni illee itti fe'amane guyyaa addunyaa irratti sitti kennee guyyaa qiyaaman sirraa fudhadha macaafa kana naan jedhe. Hoo boorsaa keessa kaa'i naan jedhe. Boorsaa keessa hin kaa'uun jedhe sababni isaa boorsaa keessa macaafa qulqulluu jiran jedhe si galee. Boorsaa keessa kaa'uun. Jala faalleessa kun badaa waan ta'eef jennaan inni lillaa wani leeraa. Kaza hayyeedhe taaksuma saniin gadi buune hayyee bakka ishee ammatillee soomanarra jirta. Sa'aatii sitti ga'e Abu Dhabiin galaka walirra fagoodha waa nyaadhu tarin jedhaan jedhe. Manni nyaataa suni dura intala kiristaanaa takka walii galle mana nyaataa qabdi. Chaarjaa keessa intalattiin jechuudha. Nama akkanaa fideen dhufaa suuraa kaasi jedheen ittiin jechuudha. Achumaan mana musliima tokko kootu nyaanna jennaan ilaa islaamni akkanaan hin nyaadhu jedheen. Mana sanaa didee hayyee bakka feete nu dhiyeessee ani durbaayyoon qopheeffadhe mitiiree kaayyoon kiyya maalidha isa ijoollee islaamaa faana walitti naquudha. Si galee? Okay, hayyee. Amma boonan tokkollee nu bira jira. Boonaan beektanii jaarsi sana. Innis ni jira. Amma micayyoo saniin yaadannoodha suuraa nu kaasii jedheen itti kenneen telefoona kiyya jechuudha. Maalan godhe beektaa? Suuraa boonan nu faana ka'e sana irraa kutee ka'eetiniin teenna lamaan bicha ijoollee islaamaatti gallaqqisa teenna lamaan bicha posti godhe si gade amma erga macaafa kanas dubbisee alhamdulillah rabbil alamin nama amanaa isaallee galmaan gafu na haa godhu anaaf addunyaa irratti kennan naa kenne keessaa inni kun anaaf addaati waa guddaadha jireenya koo jijjiire si gade eessa yoon deemu meeshaan hangafe fakkeenya biyya tokkorraa biyya tokko wanta saafaru hangafe yoo meeshaan natti baay'ate waan biraan dhiisa malee isa kana ofirraa dhiisee hin beeku. Dubaay biyyee galchadhee biyyarraa moo as fidadhe. Amaanaadha. Nama amaana kana eegee gabbinna haa godhu. As keessa garuu summe quraana keessaa gaafa duraa inni onnee kee atee islaamummaadhaaf of si murteessise kami dubbistee toon kan keessa keessi cabse quraana kana keessaa gaafa harkaan qabdi yookaan saaxee dubbistu. Takkaffaa irratti maal beektaa? Bakka lama. Tokkoffaa suuratul Ikhlaas. Lammaffaa irratti dammoo suuraa Maariyamaa keessatti akka carraa ta'e nitsitsirii wayii mana kiyyatti godhamee ture beektaa? Nitsitsirii kana kan godhe Ustaas Farhaanii fi Faarisiin ture. Siigalee? Achuma waa'ee Iisaa irratti nabii Iisaan akka deebi'ee dhufee dubbata siigalee nitini keessatti quraana keessatti jechuudha. La suuratul Maariyamaa soddomii waan akkasii kan dubbatu Maariyaame. Innaa bakka sanatti uummanni kiristaanallee akkana jedha islaamallee akkas jedha. Suuraan sun gaafii natti taate. Lammaffaa irratti suuratul Ikhlaasii fi Timootewoos ayat 33. Timootewoos keessatti dammoo Timootewoos tokkoffaan fakkaata boqonnaa jala 16 irratti Waaqayyoon hin mul'atu namooti isa argee hin beeku jedha sii galee. Asirrattis dammoo suuratul Ikhlaas keessatti
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ربي tasfiira wajjin dubbiste هي كسر دبسة هنقول مكانه كيسة كيتي قافيته قافة كيسة كيتي قافيته وكمان قد بيتا يوم بردستي مدام اللي سمونا ياتم أكا ما كانت تري برا حرف وبت ما كانت تكنا جرني ما جاء برا كميتنا subhanallah gaafa rabbi si laaffisuuf jedhu bar يوم كان أصدقائي قافت اتشوس وان سنتا قباني قافتنا نجدن سيجلي وان سرام tiin deebisa بتلاقي محمد $1,000,000 كان بيتا بكا مكا أبا الماء أفير كل سدان واقع يتوقع جد في دينانجد مليون يورو سنة jalqaba ni sisiri warri kaasne iyyuu isa wajjin miliyoona jiniin jechuudha yeroo sana jechuun amma akka afuura kana bicha osoo hin taane fooniinis ni mul'ata sii galee yeroo sana jechuudha viidiyoo okay akka kana mitinna hidiinaan jedhee jennaani nam fidan jedhee macaafa qulqulluurra barbaadee dhabe qeesotas gaafadhee naa deebisuu didan eessaa naa deebisa macaafa ortodoksiif deebii qabdu haa jedhu hin jiru isarraa naa ergani macaafni ortodoksii deebii qabdu immoo namatu barreessee kitaaba dhalattuudha sii galee kitaabota xixiqqoodha. Qeessi barreessaa'e. Isarraa iskiriishot godhee itti ergee naallaa kun ortodoksiin deebii qabdi ka jedhu irraa malee macaafa qulqulluu irra hin jiru naan jee. Yaaboo maaltu si hojjetee jennaan qeessota irraas daaqonna irraas dhabee jennaan maalaan godhe beektaa? Waasaapuma sanan balleessee jalaa bade. Yeroo san tokkikin akkanatti hin jiru sii galee. Waasaapuma balleessee jalaa bade deemee tokkik irratti na argate. Maalaan godharee waasaappi kennarra haqan jedhee sabeetiin himaa jechuudha. Subhanallah. Achii bakka hin murteessite. Hin murteessine sumarrattuu barbaadumaan kute malee hin murteessine. Yaani waan akka salphaatti jechuudha. Fakkeenya immoo Ustaas Farhaani. Guyyaa meeqasitti fudhate murteessuudhaaf sume? Raajii hedduudha. Gaafinan jechuun abdii irraa kute keessaa beektaa? Afaan Ibraayistiitiin macaafa hedduu caalu keessatti waa'ee Salamoon dubbata. Waa'ee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dubbata sii galee. Macaafni afaan jalqaba barreeffame. Waan kana inni Facebook irratti barreesse. Kooppii godhee tanan giigoolee irra galche. Dhugaadhaan ni dubbata. Garuu moo asitti immoo waa'ee afaanii, waa'ee harmaa, waa'ee fuulaa, waa'ee mormaa dubbata afaan Oromiffaatti. Asii dhungadhees godhi akkas godhi dubbata. Oromiffatti gaafa jijjiiran jirattiin sii galee. Dhuguma Salamoon toleeffata. Sammuu koo na dhukkubse. Sii galee dhiiraaf deemta. Rakkinni dhiirri keessan qabu maalidha ijoollee rabbii dhaatiin ilaa aniin tuni isinitti anima ijoolleen kiristaanaa. Islaama ta'ee naannoo ji'a meeqaa tureen ji'a 9 tureen nikaa godhadhe. Nikaa kanan godhadhe jana jenne guyyaa 3 bichaan jana jenne bayaanii hayyasinii galee. Kanzaan nikaa godhadhe. Isaan beekone waan islaama ta'u ishee bareedduu wanku kan akkasitti fudhadha. Asin amansiisoo osoo hin taane sammuu keessan jechuun fudhadha akkasumatti malee jechuudha. Maaliif dhiirri kiristaana dubartii bulfachuu hin danda'u? Rakkoon dhiira keessanii maalidha? Inkolaastani moo qabeenya hin qabu moo ምንድን ነው እሱ ችግሩ? አሁን እናውቃለን እና ላሉመቲ rakkoon isaa summee qoya sitti dhiirri kiristaanaa baay'ee alumatti waa biraa barbaada malee nikaa godhatee waliin jiraachuun beeku irra akkatan ijoolleen baay'ee bar kanan beektumaa ati fakkeenya akka islaamatti dhiirri tokko siin janajanii waa biraa hin godhan gani kan jirutti isaan kun immoo alumatti jireenyi isaanii harkaa dhumate umurii isaanii harkaa dhumate waan ta'eef dhumarra dhufanii akkas jedhan kanaaf ijoollee teenya maasiin jechuun barbaade dhiira keessan hanga dandeessan gorsa hanga samaanaa godhanutti lakkii jedha waa biraa hin godhina galli friendii boy girlfriendii jedhamu dhaaba islaamummaa keessatti janjalaanu ani wallahi abbaa manaa kiyya torbee takka qofa waliin haasofne torbee takka isaan alakkee ani siin haasa'u naan jedhu akkasuma billaa siin haasa'u yoo nikaa godhanne maayina dhiirri islaamaa sadarkaa kana adaba qaba sadarkaa kana rabbii isaa sodaata sinii galee kanaaf nikaa maleedha siin haasa'u ni qaanfata kanaaf jennaan alatti waa biraa baballeessitanii jireenya keessan hin gaggatinaa too
osoo waa biraan baballeessin samaanaan godhi ol fuuna jedhaani yoo rabbi isinii laaffisiisa yoo ishiin jedhu bar mataa jabaataan itti galee miti alhamdulillah ani kiristaanummaa keessatti simbaala ganni adaban qaba warri kiyya aadaa safuuna guddisanii garuu baay'ina waan akkasaa jira diidaa samaanaa godhaddaa dafaa yerootti inni garuu sin jarrabu malee jedha akka karameellaa ol jarrabdanii to'oo lafatti haftanii miskiinota koo maalis ta'u ballaa jettaree waan jiru. Mama jiru Maal kijibeeres no nin kijibeesu me akkasii bar dhuguma jirtu tu akkasanidha. wallahi ana abbaan kiyya abbaan manaa kiyya siini naasa wangani kaa godhannu naan jedhe wallahi siini naasa haraam jedhe shari'aa hin eeyyamu naan jedhe torbee tokkotti ni kaa godhannee khalaas kinu halaal taane alhamdulillah kennaa sitte jechuudha amma fakkeenya ummanni islaamaa kun beektaa maal baay'atanii maatii baay'atan si galee maatii baay'achuu isaaniin kun duraan na inaafsisa hedduu na inaafsisa yaani fakkeenya mee sababa maaliitiif maatii baay'atan jettaati baay'inaan alatti diqaalaadha dobbalachiti maal taati ati diqaaladha lama amma sumee ullaa kontaane fakkeenya waan tokko jira laata ummanni kiristaanaa keessatti baay'inni isaanii irsi baraasii isaanii waliin beekan fira ta'anii waliin beekan si galee hatta obboleewwan uyyuu sa'aatii walitti hin beekne jira fakkeenya si kaasa takka yoo wallaggaa qabaate ilmoo takka moo yoo tiniini arsii keessa qabaate takka moo yoo ka'ee fakkeenya harargeen keessa qabaate ilmaan sadeen kun waliin beeku mikinaatu dhoksaadhaan fakkeenya shufeeras yoo ta'e barsiisas yoo ta'e maalis yoo ta'e ni alfata si galee waliin islaamummaa keessatti maaltu jira beektaa wanti islaamummaan waa hunda caalsise dubartii takka gaafa nikaa godhate eessayyuu haa jiraattu jaartii isaa mana jirtu san ni beeku wal beeksisa bakka kanatti immoo obboleeyyan sun hariiroo godhachaa deeman warratu nikaa godha warra obboleeyyasaa asaatii malee danda'amu amma fakkeenya osootiin ilaal jaarsi kiyyamoo kabiraan fuudhu fakkeenya sii kaasa ishee hin kaasu jechaan jaarsa keessa irratti fakkeenya fudhadhan jaarsa kiyya irratti ishee lakki irratti fudhatti lakki abbaaku akkuma eegalte hatumti xumurisumee hin ta'u لكن الرسول كان عليه الصلاة والسلام نيا بريدو نيا داجدان نيا إنتاني نتي نيا نبربادو نرت فكين ينقودين فكين ينقود دابر لكن والله أنا أفضل فكاتي سي فكاتي فكين ينقود لكن جارسك يرت فكين ينفردين Kamera kan mati fakkinya jadi kaya orang kaya jadiin. Anak aku pakai wajah tentau. Tapi ngotan ni kau boleh sil. Tapi mulia tamarre. Ya? Enyun jadare. Akan mati jadi tu so diri wai akan jadi bas biar sak membagan keti sini nerku kau pun ni. Sudi jelasin aja rubi jati jurtu jerai dum jantuk. La ilaha ya jirat. Biyyoota addunyaa kana hunda Saawudii qofa argitee sumee Rabbii jedhi. Qofan argaa jedhi. Amma jalli jira geeffadhu. Achi jaartii rakka qabatee. Macaafa lallaba itti geenya waayu. Achi jaartii takka qabaa jedhu suudhi. Okay. Sunna dobbule. Suudhi san immoo ilmoota takka qabasiinaa jedhu ishee. Aye mucaa wayii yookaan namni wayii. Mucaa wayii jechuudha. Jaartii qabaa suudhiidha. Ilmoo tokko qaba sii galee. Ilmoo isaa halaalaa jaartii isaa halaalati. Biyyattis yoo fuudhe ishee takka kara biraattis yoo fuudhe ishee takka jaartii sadii qaba miire. Jaartii sadeenuu wal beekan. Miknaatum nikaa halaalaa godhe. Ilmaan jaartii sadii irraa argatu sunillee irsi baraasii isaanii wal beekan sii galee. Fakkeenya uummata Islaamaa fudhattee namni tokkichi dhiirri tokkichi ilmaan 30 ka qabu jira. Nani naafa yuusiyan wallahi hedduun naafa dhugaa dubbatu.
ilmaan soddomanu waliif yaadanii wal qabeenya usoo barsiifachuu dandeenya rakkoon qabu sumee bari shari'aan isaan jedhu akkas bulchuu barsiisuu yoo danda'e maal rakkoo qaba kun. Kan fakkeenyaaf yoo soolawaaris ta'e rakkoon qabu erga bulfachuu danda'u ta'e hafuudhu. Maalati bayaan jettu. Bayaan ka biyyi inni keessa jiru hin daangessa hajaartii lama fuudhu. Lakki kiyya sin daangessa mana isaa daangessa. Shari'aadhaan bultu bar biyyi sun. Maal rakkoon qabu bar hin daange bar suudiin ni fayyama bar biyya shari'aati bar. Kennaatu daangessa mana isaatu daangessa sin jedhii bar biyya miti shari'aa eenyumnu daangessuu hin danda'u mana isaa daangessa. Hayya. Dafa jala mooti. Ayyee namni tokko namichi wayii niitii sadii qabaa jennu biyyoota garaagaraa jira miti akkasi dubbiin kee. Walla ijoolleen kun abbaan kiyya ilmaan 33 qabaa 30 qabaa maal qabaa jedhani dhugaadha bar haqiidha garuu hin inaafta gizee iidii isaan hunduu wal gahanii maashaallah si galee sitti tola. Inna abbaa ofii xooranii abbaa ofii quba qabaatanii bareedduu bar jechuun goota kan dhiira ta'ee kan ilmaan 30 qabu goota ishee jagnaan wallahi. Akakayin kiyo. Amma tuh dubbi keren dubbi sini. Amma gara dalam kena tidak. Namni tokko. Ayye. Namni tokko ilmaan baay'achuu maatii baay'achuu ni'maadha garuu karaa seera qabeessa yoo ta'e fakkeenyaaf akka macaafatti gaafa fudhanneen kaane yoo salamuun fudhannee jaartii 1,000 qaba. Mee akka gaafatiitti waan si jaartii 1,000 takkaan tana maqaa isaaniitu waliin beekaa bifa isaaniitu waliin beekaa. Dhiira ta'ee jaartii 1,000 goota garaagaraati. Akkamittuun si jamar bu'uu danda'a haqa isaanii akkamiin guutuu danda'a masruufa akkamitti kennuufii danda'a sanuu 700 jaartii 300 mooshummaa si galee sanirratti rumaayyuu hafeetiin jechuudha walumatti 1,000 takkaadha. Mee dubartii 1,000 takkaaf akkamitti masruufa godhuufii danda'a haqa isaanii dubartii waa hedduu waan dhiirarraa barbaaddu jira si galee yeroo barbaaddi ta'a jaalala barbaaddi ta'a akka faana turuu barbaaddi ta'a. Waa hedduu barbaaddi masuulummaa sana akkamitti bahuu danda'a akka jaraatti gaafa fudhan. Mee ati yoo jettu hin danda'u. Nuti amma gaafa nu qeequudhaaf ka'anii yookaan islaamummaa kana gariin namaa qeequuf kan dhiirri keessan dubara 4 fuudha. Amma ati jaartii arfaffaa ta'u kuma sadaffaa ta'u lammaffaaf ta'uuf deemta fa'aa akkasiin jedhu jira si galee. Innaa islaamummaan gaafa wayyuu jaartii 2, 3, 4 fuudhame sharxii itti fuudhamuu fi karaa itti fuudhamuu fi waa hedduu teechistee fi jirta akkanumaan fuudha. Dubartii 4 fuudhu immoo namni sun erga dandeettii qabaatee haala mijeeffatee normaal no. Jechuun dubartii yoo inaaftellee xiqqishuma inaafti. Inki jibdisii galee ni qeebalti. Maaliif gariin abbaan manaa kan bulfatu hoogganaan sun nama naamusa qabuuf nama dandeettii qabu ta'e taanani dubartiin dandeettii yookaan ammoo sababa ittiin buluu didduu tokkoyyuu hin jiru. Garuu immoo namni sun bulfachuudhaaf tartee sana guutuu ni danda'a ka jedhu irratti abbaa sun masuulummaa fudhachuu qabaachuu qabaan alatti jechuudha. Takkaas kaa'ee takka mana ijaazatti ergatee akkasitti miti fuudhuuni jechuudha. Waan isarraa eeggamu san yoo godhuu danda'e tanaafis yoo godhe sanaafis yoo godhe fakkeenya islaamni biyyatti warroonni biyya keenya keessaa lafa qabanii mana qabanii jireenya guddaa qaban si galee tanaafis garasitti mana ijaaree tanaafis garanatti mana ijaaree qeelama to'achuu danda'a bulfatuu danda'a saa fedhetti karaa isatti tole karaa fedhe adeemu dubartii lama fuudhuun jaarsi sun ni qananii aayyuu si galee mikinaatuun gara lamatti kunuunsama waan ta'eef fudhadhu kan haqa jirtuudha kaamoo haqa jirtu baxabbaxii fudhadhuuti dhugi garuu namni sun yoo fuudhuu danda'e qofaadha. Humna yoo qabaate qofa dandeettii yoo bulfachuu danda'e yoo ijoollee isaa barsiifachuu danda'e shari'aan kan eeyyamtu hanga barannetti. Daa'imman ta'e ijoolleen islaamaa dura madrasaa galuudhaaf kan isheen barattu dura quraana si galee mana keessatti akhlaaqa naamusa haala jireenya islaamummaa baratuu qabdi. Madrasaan jalqabaa haadha si galee manni barumsaa jalqabaa haadha. Haadha ta'uudhaaf dammoo yoomirraa ammarraatti qophaa'u jechuun barachuu. Waan boru si qaanfachiisu gochuu dhiisuu, waan itti qaanfattu gochuu dhiisuu, waan ilmaan tee ilaaltee waa irraa barattee yoo atillee fuula rabbii deemti haati teenna seenaa akkanaa hojjette. Namni miidiyaa kanarraa yoomuu hin daganne keessatti fakkeenya rabbi rahmata haa godhuu fi
boleettii ta'e namoota karan fuula rabbii deemte. Amma yoo peejii ishee jalas galta waan ammallee barumsa ilmi namaa irraa argachuu danda'udha sii galee yoo jala galti waan isheen lafa keessi sun ammallee nu fayyadaara ittiin barachaa rabbii keessan sodaadhaa ibaadaa keessan jabeeffadhaa waan akkanaa godhaattee nu gorsaatiin hin turtin talli suni jechuudha. Osoo immoo nama waan fokkataa gallakkisu ta'e laalameetuma itti qaanfatama dhaloonni dhufullee waan fokkataa irraa barataa deema. Sii galee waan badaa irraa barataa deema dhaloonni dhufullee jechuudha. Amma haadha ta'uudhaaf boru abbaa ta'uudhaaf boru haadha ta'uudhaaf jalqabni madrasaan jalqabaa eenyu mana keessatti keessattuu dubartiidha. Yoo sirbuu dhiistee qullaa deemuu dhiistee waan fokkataa godhuu dhiistee waan haraamarraa fagaattee halaalatti dhiyaattee hamii namaa dhiistee bakka fokkataa dhaabbachuu dhiistee waan khairii waan rabbii sirraa jaalatu waan boru ilmaan ta'e ittiin hin qaanfanne haadha teenna jedhaniitiin hin jechuudha. Aniitiin maqaa keetti sidhaatanii sirraa sadaqatan. Ka godhuu qabu eenyu jalqaba irratti amma dubartiidha jechuudha. Inna gara ijoollee kiristaanattis gaafa dabarree ijoolleen kiristaanaa akkamitti tasumee mee ataadha akkamitti tatamee fagoonnan ofumarra eegallamee ati gara fuulduraatti jaartiin bayaanii haadha ilma kee ilmaan kee akkamitti guddiste saaqee ka haqa. Macam sekian dapat sudah jadi. Amma bella jaartii keetti qabaachuu keetti ganaa ka jannataa caalaa duuniyaa irratti jannata argadhe naan jedha wallaahi. Akkam beektaa isaaf jaartii gaariin ta'ee jira waan ta'eef. Ajaja isaatiin bakkan deemu isa heeyyamsiisee waan isaa waliin mari'adhee adeemsa keessatti waan inni yoo waan kanarraa inni hin feene ta'e yoo inni dubbachuu baate irraa laaleen waan sana hin fedhu taanan nanni isa yoo waan tokko hoo amalaan naqabee waan kana dhiisi waan kun akkanadha yoo naan jedhellee nama hin taane faanallee dhaabbadhee namni sun lakkii waan akkanaati nama sanan fedhuu naan jedhellee waan hundarraa waan inni na dhorgirraa irraa hin dhorgama dirqama. Fakkeenya supermarkeetti deemachuu haa ta'u bashannana deemachuu haa ta'u bakka kam deemachuudhaaf jalqaba sana jechuudha. Mana barumsaa kan baradhu kan na ajaja isaadha. Sa'aatii barnootatti deemus bilbilee fi sa'aatii itti galus bilbilee fi beeksisii galee. Inna isaafuu jaartii gaariin ta'a ilmaan xiyyaamuu singilootan mee dhaamsa dhaami mee dhiisan makkee mee warra hin heerumnee fi faayidaa akkana qaba bultiin mee gorsi bultittaa seenu namoota gorsuudhaaf mee dhaamsa akkamii dabarsitame dhiirafis dubartiidhaafis mee qubna gariitti seenaamu. Ani yoo umree garaa jiraachaa jira itti haa qoy warri ana caalaa bultii keessa waggaa 20 taa'ee waggaa qabannee baramma bultiidhaan waggaa lama keessatti xaamee bultiin beeku jechuun sheemedha sheem oriyo. Shomoriu jedhamu isa akkam. Waan haati koosheedha. Warri dahee ifaanti nu haa gorsu. Warri dahee ifaanti nu haa gorsu. No ati gorsite attiin booda ittan deebi'an rakkoon qabu warri rakkoon qabu. Ani sin gaafadhe ati gaaffinatti deebistaa sume. Taasifatan deebise ofuma keetti deebisi mikinaatum ijoollee laal. Isheen haadha abaluu jedhamteerti yaani jaartii abaluu jedhamee jira sii galee isheen lama waamamti haadha abaluus jaartii abaluus ni jedhamti ani immoo ganaadha haashiin guddanne gaafan guddanne haa yaallatti fufi. Haayee ishee kabajuma keetiif waa ta'u durarree gaaffina si gaafate. Duraan osoon heerumu uummatuma fuuldura kanatti baheetiin ijuma isaanii ilaalu jechaan ture sii galee. Amma tuku gara yaadu. Lallaban waan akkamitti yaada jijjiirtere. Seeqachuunis sunnaadha maa rakkoon qabu itti deebina rakkoon qabu yaalkaan dheeraa qabna inshallah. Bultiin isa dhugaa amma dura dubbadheen kee bar waa'ee ijoollittiin dhiiraa jettanii deemtan jedhaniif irratti dubbadheen ka'ee bultiin kabaja wallaahi sube keessattuu islaamummaa keessatti bultii ijaarrachuun kabaja oliiti. Siigalee jecha ittiin ibsuu hin dandeenya bultiin kabaja baqa walumaa galatti fakkeenya amma namoonni duraan siin jedhan isin siin jedhu maatiin keerreessi kabajanii hiriyoottan keessi kabajanii namoonni hundumtuu si kabajanii rabbirreessi kabaja siigalee duraan bakka hin taanetti mul'ata amma immoo bakka si malutti mul'ata nama guddummaa sitti dhaga'ama keessattuu immoo gaafa ilmoo argattee jettee tola rabbiin kee hunda keessaa sitti tolu abbaa manaa gaarii fi ilmoodha.
bultii godhattee gaafa ilmoon argamne bakka baay'ee dassi hin jedhu sii galee xiqqoo hin dabbara yaani hubummaan xiqqoo ishii wannoo si jedha siifi isa jidduu shaala rabbi sinii haa kennu innaa ilmoon immoo dabalata irratti gammachuu namatti humti hedduu si gammachiisti ilmoo wallahi alhamdulillah rabbil alamin ilmi kiyya gammachuu dhuma hin qabne keessa kootuume dhiifama na barsiisee jiraachuudhaaf abduu na turee dhiifama na barsiise bakka amma duraananii yoo namni nattaares dantaan godhu si galee amma garuu onnee dhiifamaan na barsiise ilmi kiyya jaalala na barsiise bakka isa keessatti jaalala barade jechuudhaan hin danda'amu mucaa kiyya keessatti innaa bultiin gammachuudha walumaa galatti sirriitti sitirii dubartiiti si galee uffata kana amma ofirraa fuunanii fokkisnaami gaafa kana uffanne akkanatti ni bareedna sitiriidha dubartiidha bultiin keessattuu bakka ol fuudha eerumaa da wallahi umuriin dubartii keessattuu osoo hin beekin nurraa deema amma fakkeenya biyya ormaa waggaa 6 waggaa 7 teenya osoo hin beekin guyyaa tokko osoo nutti fakkaatiin waggaa 7 waggaa 10 ta'aa jirraami osoo waa tokko nutti fakkaatiin garuu immoo dhiqannee nyaannee dhunnee nutti fakkaata malee umuriin keenya kuteera gaafa dubartiin waggaa 30 ol taate wallahi waa tokko hin dandeechu jettee da'uurra hin dandeechu socho'uudhumaa firreen maallaqa nuti hojjannee kennaa turre namni nu goote nu jedhu hin jiru bar galata hin qabnu bar warruma keenya irraayyuu gaafa nu qabnu nu jaalata warri keenyayyuu gaafa waa farka dhabneetu wanno hojjenne namni nu jaalatu hin jiru waggaa kan hundaatti teessee sadaqe maallan isin jedha maatiin kee ati godhaa turte gaafa immoo bu'aa buufatte ilmoo deesse mana qadatte namnu si kabaja warri keetu si kabaja wallahi kabaja walii argatta kanaaf bultiin dhiirafis dubartiidhaaf keessattuu dubartiidhaaf kabaja guddaadha sitirii guddaadhan jedha bultii godhaa wallahi bultii gammachuudha bakka gammachuu addaati akka tasgabbooftanii teechas hin godha akkanumaan jedha sume ituuf gara riisii keenya mata duree lafa keenyatti tarraa gara lallaba keenyatti ta'uudhaaf dammoo ijoollee kiristaanaa gashuu nurratti dirqamadha isaan gashuudhaaf dammoo ani mana koo cufee mana keetti dhufaa jechuudha miire Mikinaatu isaan gashuu dirqamadha waan ta'eef waan akkasii yoo ta'eedhaan alatti waan akkasumatti turime rabbi yedi nannu faitte ma galabbatamtee ciistaati kottu kareef iyyuu inni gala inni kottu haa inni foorsi goe karagaayi yalla cufi laayibii ayye yalla kennaa mana keeban inni dhufa bakka bayi caaltu mimmi tanallee shaadaa qabsiisuudhaaf qophoofne rabbede as jirti taasin jedhe macaafa dhaggeeffadhu sittanima kan si caala amantii musliimaa keessatti guddates kan seeraan quraana barateeyyuu akka kee kanatti asirra taa'ee waa'ee nama dhuunfaa miti dhaggeeffadhu sittanima sittanima ijoolleen kaafura tokko yoo dhagaan gura gaafa wanti dhabde gaafa waan funaannattu dhabde asirra baateetu akkas ta'e amantii bareedduu kiyya waa'ee nama dhuunfaa dhiisaa kaa'ee akkasitti buusanii ijoollee sila gurra tokko yoo isinitti naqani gurra tokko ganna ittani moo rakkoon keessa yoo jala teettan dandeettii dhaga'uu hin qabdani moo akkamisaa manni keenya xaawulseentanii bataskaana miti kan akkana tasaalamtanii baatan mana bakka waa itti baratanii fi waa itti barsiisanii baratuu yoo feetanii gaafadhaa isinii galee garuu moo gaafatuun dura gaafii nuti isin gaafanne seeran nuuf deebisaa yoo wallaaltan dammoo lakkeeni gaafii kana hin danda'u gaafadheen nufa yookaan dammoo barsiisan abaluu as jala jira nu gashaa jedhaan ittiin akka sanatti seeran dubbadhaa too sanaan booda gara gaafii keessanitti ce'a isin jaalannaa isin kabajaa kanaaf isinillee nu kabajaa wal kabajuun bareeddu qiddisti qiddisti ayye sabboontu shawa sabboontu arraba sanirra callisuma tanayyuu sabboontuun dubbattu
annati busume namumti nagaa dubbatun dhabamiisa kiristaana kecha subhanallah rabbi sinaa qajeelchu walla yookaan namni waan itti amanuun beeku waan dubbatu hin beeku waan hundarraa kan ta'anii bar subhanallah. Abboontu ni jirta? Maashii qabu. Biyyooti qabadhu sabboontu xiqqoo si biraa zaanaa jira qoy biraa zaanaa irraa xiqqoo. Jedingilli jechuun obboleettii Yesuus jechuudha. Sahiidha maqaa bareedduu qabattee deemte. Yesuus hime dingilli yoo sabe dingilli nechi. Jedingilli jechuun Yesuus jechuudha. Maal jettee? Akkami lubbuu nagaadha. Maal jechaa jirta? Redeebi. Akkam fayyaa jirta nagaami? Obboleettii eenyu mee redeebi? Akkami nagaa jirtaa siin jedhe. Borko nana kakeetii amma amantii ortodoksii arrabsa warri kee ortodoksii afaan banta. Saree way saroota way tortortuu way dhiiraa feettee amantii kee jijjiirtu. Manta talatti dingilli jettee arrabaan gara gahu kana auzu billahi minashiitan rajim. Amma fakkeenyaani intala baluu toonan jedhe obboleeyyan ka fakkeenya dingilli jette. Yesuusim dingilli no gabtashaa ani intala maariyaama miti kan ishiin barreeffatte akkasitti waamaniif barsume. Eka dingilli jechuun be intala maarami jechuudha. Yesuusis ilmuma maaramiiti. Jarri kun lamaa waliif maal obbolaawwan isii galee nulleen Yesuus obboleessa keenya ergamaa keenya kabajamaa kenna sahii bar. Garuu ittiin barreeffattee deemuu qabdu maquma isheetiin deemuu qabdi. Amma dogongora kiyyaamti wanta na arrabsiisuu miti. Isheetu ani obboleettii Yesuus jetteetiniini barreeffattee deemti. Dingilli yaani leelaa dingilli jaallachuu kiristaanota jellaachuu. Hayyee namni biraatti fufaadha. Maal jedha? Walattamoo maal jedha? Akkami nagaa bareeddu. Oi. Dubbisa yoon beeki maalumaaf asirra teecha. Fooluma fufunhannachuufi. Ofidas nama ta'u asirraa kan hundumaan nabamtu walatta Maariyaam. Yoo argite rakkoon qabu siifan dubbisa. Ayyaadha. Galata Rabbii galata Waaqayyo. Maan rakkoo qaba garuu amantuma namaatti rakkoo gadi buute. Namni abbaa waan barbaade taa'amanu dhugaa. Ijoollee si maal taata fayyaa qabdi? Maariyaamii jechuun maal jechuudha? Summee hiika saamee haimi walatta Maariyaam jechuun maal jechuudha? Beetti hiika saa? Kasaan beekani malee. Anuunu walatta haannan ture si galee. Garuu hiikaa isaa maal walatta Maariyaam walatta Gabriel maaloo minaamina. Maa inni isaa maa inni mee maamaa? Dhugaa isin immoo nini jaabicha fayyaan qabdan dhugaa Rabbii hin beeku ani dhugaa mee korma wayii odoo isinii barbaadanii dhugaa isin lamaanii an amantii namaatirraa qeeqxan kana jechuudha. Wallaahi maqaa baafatamee deemamu hiikaa isaan beekanii. Amma nuti gaafin kenna waa'ee maqaa keessanii dhuunfaa keessanii osoo hin taane nuti gaafin kenna waan addunyaan namoonni tokko warroonni rabbitti kafareetti amananirraa gaafii sin gaafanne waa'ee Yesuus kennarraa gaafii sin gaafanne waa'ee dhuunfaa keessanirraa gaafii sin gaafanne hin qabnu nun ilaallatu waa'ee maqaa keessanii garuu moo baafachuun dura hiika baradhaa isinumaafuu sin fayyada waan ta'eef jechuudha. Hayyee yoo deebi'uu dandeesse gaafii kenna hiika isaa beennanuu irratti barreeffannee deemnaan hiika isaa beennanuu amantii keenya amanaa jirra jechuudha. Ati duraan turte? Ati kiristaana turtee miti? Kanaaf amantii namaatti ramaan rakkoo qaba hoo gadi buute asumarra teechee hudduu natti tole jettee hudduu kee qobsitee teechee amantii namaa arrabsita dhugaa. Muka ofitti mee tasgabbaay walatta Maariyaam tasgabbaay mimiitii qabadu laa ilaaha illallah maal taatan obboleen rabbi rasuulaadha astagfirullaah kun uummanni maal ta'e sila yoo dandeessan gaaffii deebisuu yookaan callisuu maal taatanii gilililili jettanii baatan kun amma kiristaanummaan adaba akkanaa qaba kiristaanummaan adaba hin qabu jechoota taane namaan jedha waan baalagee dubbata bakka baalageetti dubbataa kun kabaja keessan ibsaa jirtanii bar maalidha qojicheetti nama arrabsitanii baatan kun tasgabbiin simbiran jiru saa obsuun hin jiru simbir amantuma keessan hin jiraatan wannoodha kiristaana barsuutu ittiin tasii galee. Garuu baraka keessatti kitaabni irra deebi'ee kan jennu mataa keenya haguuggadhaa yookaan moo adda addaa jedhame. Naam akkas jedhee yoo dubartiin takka. Kiristaanonni qoy wanti hojiirra hin oolchine maaliif kitaabni amma
sattaradhaa yoo jedhe yookaan shaffanadhaa yookaan immoo addadhaa jedhu surree hin kaayyatina dhiira hin fakkaatinaa yoo dhiirri dubartii fakkaatin dubartiin dhiira fakkaatin jechuun uffannaadhaani bar maaliif hojiirran oolchine qoy warri kiristaanaa kan na dhibu'an isin hanga yoomitti qoy kan kitaaba faallaa deemtan baay'inaan macaafa hoogganan osoo hin taane macaafatu isaan hoogganaan isaan sii galee yaani macaafa isaantu hooggana macaafa hin hoogganama macaafa hin bulan isaantu macaafa bulcha malee macaafni isaan hin bulchu rakkoon isaanii kana isaan seesisuudhaaf mana ka'ee seennee gara mata duree keenyatti itti fufna baay'ee taphannee seeqachuunis sunnaadha yeroo hunda siirees taanee lallabnu yaa taphachuunis jees nama yeroo boqonnaa namaa kenna si gammachiisa seeqanchuun gammachuudha keessa keetti seeqannee alhamdulillah rabbiin keenya yeroo hundumaa nama seeqatee jiraatu akiraaf dooniyaa milkaa'u rabbiin waa godhu inshaallah nama abdiidhaan rahmata isaatiin jiraatu rabbiin waa godhu inshaallah binillah ayyee taate amiin inshaallah deem bakka nan dhufashi Enturin aye kote na janku rafaku waya wi jirta faya keti na guma akasi mata duren ki yama Allah subhan rabbin tok rabbin Zaman ngerti. Na guddis sih. Guddis. Kade, saya anggap duit. Mana sah? Mana tuh nalolingka sabar Islamu mabadeo. Ati tokko cuma nalolu maadiftu. Ammo sitti tole gabaabduuti keechummaa in kabaja Oromoon mana furadhu kunoo manni keechummaa jara ol jedhee mana isaa teechisa Oromoon gabaabduu jetta suba yaadatiin caaluu dheerinaan rabbi sodaattu ati ana nan caaltu dheerinaan wallaahi nan caaltu La ilaha. Ani barbayanin dan gateetti biratti lafa sii galee bayammoo dheeraadha sirriitti dheeraadha. Angateetti biratta lafa. Bayaan gabaabaa fakkaata malee dheeraadha masaalaa. Bara bakkeesh bayaan hedduu dheeraadha. Dubartiin yoo dhiira gateetti isaa bira geesse bareedduudha malee yoo dhiira caalte hin tolu bar. Asi jammar dhiira gabaabaa fi dhiira qallaan jaalladha. Rabbi dhiifama naaf haa godhu. Laki hiriira waan akkanaa hin jedhin si wayya haqiiquma jechuun namni waan filatuuf waan jaalatu qaba miire akkasan wallaahi namni waan jaalatu filatu qaba habibti hiriira kuulaat qashtii garagaadha Mashallah Rabbiin umurii sinaa dheeressu wallahi inshallah Rabbiin jilaa balaashaatee artamaa macaafa wedduu na dubbisiisu malee maaltu si hafe yalla itti dhufuufi gara lallabaa astaghfirullah laazim astaghfirullah andaa'ima osoo hin guddatu waan hin taane na haasofsiista yaa rabbi yeroo hunda sume maalin jedha seete mata duree kiyyarratti hin argita mi gizee fuula wanno argita Allah iswaan jedha Bueno, no todo es raro el falda. Ya que te va a faltar. Aye, aruftu kwa. Taaptaabiin gootanii obboleen qo'eessin taaptaabiin keessan hin mul'atu baay'inni namaa kana hunda namni hin mul'atu. Jinsi godhadhe nutti. Jaakeetti bayaan kaayyattee saasi. Ama gara lallabaa seeni. Aye. Mana akkan jedhe
Kosfa wayinaa dhufisumee wallahi kan saat Astagfirullah. rakkoo takkaan qabu wallahi rakkoo takkaan Met maasiif dabalee dubartii. das jedha wallahi laazim das nama jedhamaa rakkoo qabaannan urgeeffadhayyuudha wayi. Ani uffata siyaa dilana sitti dhiise jedhe. Fudhatee iyyuu hin deemne. Okay, mashallah. Wallahi nin qoose ani ridas jedha ma ani uffata jaarsa kiyyaa nin fuffachuu isaa das na jedha yuwaa biraa dhiisi maa rakkoo qaba ba nin qoose malee. Baay'ee itti fufnaa. Ayo. Nafu badee nama tokko si balaa jechuudha. Wantoota akka